Mani wanti soomani jennu hin jira soomani akka malee fiige wallahi laazim. Ay warra barana kan bara dhufu Rabbiin haa godhu malee soomani akka malee fiige. Caaltu wa alaikum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Huccuu idaa durii bitattanii huccuu idaa namni bitatee mana kaayetiin ajaa'iba magana dhaaba maa jarjartan. Dhugaadha. Huccuu idaa warri bitattan lakkoofsa akka tuqadhaame. Boru bitachuuf deemna. Namni hundi hun bitattanii isi warra huccuu siree gubbaa kaa'ee soomanni akka bo'ee jiru haa. Isin reefa soomanni akka dafee boogodu jiru. Mee maal qaba guyyaa 3 gisee hafee bitachuu dandeessu? Uffata barbaadaanu naa bitaa. Waqti gurree siif namoo akka mire. Guys guyyaa 7 tafeettan isa soowara. 7 irraa iida ta'uu danda'a miti. Arraaladaan guyyaa kaaraa yommuu binyaatu jira fakkaana. Guyyaa kaaraa takkiin iida ta'a takkiin immoo isniina ta'a. Naaf fakkaata gaa. Torbaan irraa maybe ta'uu danda'a iida. Asbahi fuula xiyyoo namni amanama 300 jira fuula xiyyoo bee namni dhufa. Maaliif fuula xiyyoo jaalatan? Fuulli xiyyoo bareedu bar guys. Atiin bitattu anama guddaadha maal naa godha uffata isin akka bitattaniif isin himaa jira malee. Ani kazi an kana mooda uffanni iidaa maal naa godhettaniiti. በጣም ትልቅ ሰው ነኝ እኮ ጋይስ ረቢ ፊዴ ሲኖሪ ወልነ ቂጤስ ቲክቶክ ከነረቲ ማለ namni umri kiyya qabu TikTok kanarra hin jiru you know guys. Rabbiitu fide isini wali hona warra ufata iidaa bitatee siree gubbaa kaayyatu walii wal naqixxeesse malee nuti ganama iidaatuma gisee booru iidaatuma gaasa yaa Rasul sallallahu alaihi wasallam guyyaa iidaa waan ufata yoo dhabdan waan mahaaraa waan bareedaa ufadhaatuma deemaa waan jedhameefi malee nuti waan bara amata 8 dura ufatu turreefaa ufannee deemnulee rakkoon hin jiru guys. Isunumaan ijoolleen keenya nu ufadha. Isunumaan mirqaanaa. Ishi anqaliiti isinii kannaa koottaayee ulaa kiyya jiratti guyyaa iidaa. Sila warri kaayiroo tokko dhugaa godhaa baraa warra kaayiroo hin jenne warroota biyya birarraa dhuftan yoo jiraattan akka tasaa koottaa mana kiyya jala. Warri kaayiroo takkitti keessa hin dhufinaa beela'ootota. Hin dhufinaa takkitti keessa. Warroonni biyya birarraa dhufe yoo jiraattan ulaa kiyya jalatti koottaa ayyaana guddaa jaa. Gabbeetiin jechuu aniin teessan tullaan maallaqa dooraadha 200 qarshii takka qarshii 5 calleeffadheetiin jechuu jedha fash isin gubbaa godhee kasitti isin qajeelchashi. Kottaa fuudha bakka nama anqaliitiin fiddu.
Faisal. Nin dhufaa ulaan raaban isin raaban yaadin. Hello. Maal ta'eeti abu? Maakosh, Naam. salaamu alaikum. Waalaikum salaam. Har'a akkami carraa naaf laatte guyyaa hedduu asuma jalan dhufeesi ottuma na dubbista siin jedhu deema. Rabbi si jaalata. Dhugaa namnuu si'uu si jaalata. Amiin amiin. Ardiif samiin si haa jaalattu. Amiin amiin. Dubbadhu. Har'a akkami carraa argadhe garuu. Caaltu. Thank you so much. Dubbadhu gaa duba seentee akkamii si gooname amma? Akkuma nagootinii wallaale gammachuu fi maalii walii wallaale. Re'ee qaluu beeytama hoolaa qaluu beeyta guyyaa iidaatti fayyee. Tanaan dura jibichaan qalaa ture. Hoolaa qaluun beeytu? Hoolaa qaluun beeku re'eef jibicha malee. Lukkuu. Lukkuu qaleeyyuun beekan hin dheesse waan bira qalanu jiru. Anuun hin qalla lukkuu akkamitti hin qalle boo? Waan gogorrii qalaa lukkuu qaluun sodaadha. Gaaf tokko gaayis gurbaan tokko dhageeffadha. Mushurraadha. Jaartiin ollaan jaarsaan lukkuu qalame lukkuu qaltu malee ittiin. Lukkuu qaluun ni sodaadha jennaan. Akkamitti ni sodaadha jettaa? Jaarsi saahiba kiyyaa lukkuu miti re'ee hunda kophaa isaa akkatti tolfannisee gogaa irraa baasee miila kana irraa baasee ittiin akkatti miira keessa seenee qaallicha jechuudha. Akkamitti baqamu dhiirti gisee dhiira bira faarsu yaada. Miira keessa lukkuu miti nama sangaa'u qaluu beekaaf dhiiga tuquu na jibbisiiseeti malee jeen. Hayyee saafaa fidi jeen fidde. Haabilee fidetteen fidde. Akkasitti gibbii keessatti qaluudhaaf kaa'e gaama gulaanis banaadha. Lukkuu gisee xaqqa godhatama lukkuun ciic gisee itti lukkuu gaduma dhiise. Lukkuu mana isiin tolchiteefi waan isiin goote hunda jechuun lukkuun tullaa xaqqa godhamnaan mana keessa utaaltee bakka dirree maal isin jaa qeeraan beeytanii karee fi hoolaan itti qalamu akkas fakkeessin ganda guutuu waliin geesse. Dhadhabdee dhumarratti lubbuun keessaa baate jechuudha. Bikka takkatti bikka ganda sana bikka fagoo takkatti lubbuun keessaa baate. Micayyoon mucaa wal qaba. Yaa gaayis wallahi waan dhugaa isin bixibixi. Yaaddanii lukkuun kiisha makaddaa iidaaf haaraa gisee uwwiste irra baatee achi deemtee du'aa itti jira. Balleessitee bardasa guutuu balleessite. Mee hin beeku jeeni. Bar dubartoonni nuti warra ajaa'ibaateera. Hin beeku jeeni mucaa maal gooti dhiira biraa bira faarsite kaabaluu re'ee qaleettee mucaan fuudhee lukkuu xaggodhee waanuma isiin tolchitee balleessee fi iidaan dalagaa lukkuu caalu kanneef ga'a. Mee hin beeku jeeni yoo dhiistee nama beekuun qalsiifatte dilli kun ni jira hin jiru jechuudha. Kanaafuu dubartoonni akkanatti chik hin jeenaa qalamni yoo hin beekne hin beekudha. Koi ani silaan sodaadha hin beeka qaluu hin beeka maakush ani qaluu hin beeka hin sodaadha malee. Anuura dhaabbadheen qala maal taate bika dhiirri hin jirretti dubartiin qaluun halaali jaanii akka qabeeti morma irraa darbee saafaarra godhee gudduun irra taa'ee akkasii gisee dhif jettee jechuudha.
akkasitti ginxil godha bibiyaanii nama sangaa qaluudhaaf yaadee jiru warra ganda keenyaa wal mari'atee micoon sangaa qaluuf hin deemu sangaa qalu malee jee ablee furannaan warri ganda keenyaa jechuun walitti qabamanii rabbii jecha rabbumaa jee dhiisinaan jaan sangaa kun rabbu malee naman qabu rabbumaa jecha dhiisinaan jaaniin rabbumaa jecha sangaa san dhiise malee sila irraa darbeetin jechuun jala taa'ee ibsi shaarabbuma eebbise maarre ibsi shaarabbuma eebbise sangaalla bitee naan soma bira gaa'ee hoolaafa ablee guddoon hin qalu ablee burtukaanaatiin qala hoolaan qalu nama dhibu jechuudha xaggoonaa hoolaan dafee du'a dhugaa bar hoolaafa ablee burtukaanaatiin hin qala gaa'is ansilaa guyyaa idaa hoolaa ree tiktook kanarratti qaleetiin isin garsiisa garuu maal godhe tiktookiin narra cufa malee mee warri lukuu qaltan lakkoofsa barreessa sila ibsishaan kiyya tokko lukuu ni qalaame lukuu ni qalaasa ibsishaan hin gaafannee qoyme hayi lukuu miti sangaa qaluu qaba ibsishaan maal jechuudha takiin taarika qaalitti saniitiin itti deebisaa lakkoofsa takka xaq godheeninis amma dubartoonni lakkoofsa tokko barreessu jirtu amma lukuu hin qaleettee ta barreessu jirtuni amma nama lukuu qalla jaan kibinaa gaayis raftee gaana geetti bakka okay lameen ni sodaadhamu lukuu akkamitti oomaa gurunas ni ulfaata bargaru qalu garuu shari'aan teenya tun das jetti bar lukuu nyaachistee obaastee qalta waan qalu deemtu san hundaa jechuu bismillaa jettee dirqama dhuganii nyaatanii qalamuu qaban jaabar tokko jala deema arsiin lukuun qalu jaa dammoo lukuu qaluun gandaan jira ammas gudii bar warri tiktookiin waan hin finne qabdan Hanno give me uncle it's okay sis jetti miskiintiitiin tiyya ثم الأحيام أحلى الأيام يا ربي أعيدها كل الأوام تقبل الله ومنا ومنكم عيد مبارك علينا وعليكم guys تربان الرأي ده جنة جرى خلاص أتي ميري أني روح إنجرا guys فولا خيا وانا جنيني أسبوع برباني I'm so sorry تربان بورو تقويا إسنينا
guyyaa isiniin hamu.